waan jiru hundaayyuu an ibsaadhaaf hin ibsaafi isin immoo waan beeytaniyyuu anaafi hawwaan amata sadii dura jechuu amma siif ibsuu barbaada ibsa anaafi hawwaan amata sadii dura video way hojje ummati salamtaan gaafa dura okay inda gaddaa bar tigrii ko enu fiki jaalala yeroo jedhan bar uguri yadargaa yeroo jedhan amanu gadda sirraa nu badda rakkoon qabu irra laayina harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu bakkum jirtanitti nageenyi keenya kan kabaja kan jaalala isin haga qabu isin jechaa egaa har'aan tana deebi'ee dhufee jira maaliif dhufee abdeen jechuun keessan hin oolu jechuudha har'aan tana namni ani wajjin argamu ibsaadha jechuudha ibsaan ta'uu fiitii fura koo guddaa keessa jira garuu ummootu ani haga danda'uun akka inni na gargaaruuf itti dhufee jechuudha. Amma dura viidiyoo wayiitii irratti guyyaa wayii bakka tanatti na waamee ture viidiyoo sana irratti akka ani ayyaan gargaaruuf waa'ee ayyaan irratti amma dura ni beektan piraankiin jaartii isaati irratti jaartiin baay'ee miidhamtee turte jechuudha. Ayyaan illee baay'ee lolteeni gara lamaaniinuu ni rakkate jechuudha. Inni piraankiidha jedhee manallee ari'amee garanaan immoo jaartilleen immoo akka tokko ta'ee jechuudha. Gaafa san akka ani gargaaruuf wanti sun hanga ammaatiif illee waan qabbanaa'ee akka hin qabu jechuudha. Haga dandeenyu yaalaa jirra garuu ani immoo amma xiyyaaf rakkoo ani keessa jiru ni beektanii tokkoffaa jaalala fikiree mibbala fikiree iska maqaabiriin sun naqabuun ooltu waan akka ta'e beeku garuu ani jechuun yeroo kolfu kana nagaa jiraachuu kiyya si'uu dandeettan wallahi keessi kee baay'ee madaadha hawaa bataamii jaaladhee jira maal akka ta'e hin beeku yaa namoonni tokko qomcee maaliif jaalatamnaa warraan jettan illee jettanii jaalalli mootu ብሄር እንትን አይለው bakkan filatu ani amma akka hawwaa jechuun inni na gargaaree haga danda'uun na amansiisuuf ibsaa bakkituma gaafa duraa inni na beellame sanitti beellamee fi dhufee amma asitti wajjin haasawutti jira jechuudha. Ibsaammee hawaa ni beeka amma dura ni beeka viidiyoo wajjin hojjannee jechuudha. Isiin obboleettii Sumayyaa ni beektan isinilleedha. Ni beeka isii dubbatti illee na beektis akka jaabatti amma maalii dharee amma haga danda'uun isaan waan wal beekaniif jecha viidiyoo wajjin hojjannee malee hin amantiif jedhee yaada jechuudha. Naannoo asitti na beekte waan jiru hundaayyuu an ibsaadhaaf hin ibsaafi isin immoo waan beeytaniyyuu anaafi hawwaan amata sadii dura jechuu amma siif ibsuu barbaada ibsa anaafi hawwaan amata sadii dura video way hojje ummati salamtaan gaafa dura okay inda gaddaa bar tigrii ko enu fiki jaalala yeroo jedhan bar uguri yadargaa yeroo jedhan amanu gadda sirraa nu badda rakkoon qabu irra laayina hordoftoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh chaanaala kanarratti yeroo jalqabaatiif kan hin mul'adde kanaaf hordoftoota akkam jirtu baga jiraatanii jirtu warri hordoftoota kiyyaallee hordoftoota isaallee baga jiraatan hordoftoonni abdii oroo baga jiraatanii ayyi nasimachuu akkamitti akka nasimattan immoo isintu beekalaan komanti maal lallaaf sirnaan nasimattu dheetiin abdii qaba chaanaal warra chaanaal kanarratti argamtan jechuudha. Kanaafu mee rakkoo waan isa kana maraache kana irraa hubanna mee anama dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha bakka kanatti waan isin ibsatu qabutu jira. Abdiin haa'u ni jarjara abdiin walii gadhiigaa abdiin garuu akkasuma nama gaariidha ni beektan jedhee yaada. Ani ofii kiyyaaf of dhaadoo osoo hin taane isinillee akka nama gaarii ta'e baay'eetti dhibbatti beektan. Miknyaatuun namoota baay'ee rakkoo keessaa baaseedhaan gaafa Abdallaa gaafa Liinaa gaafa Yuusuf gaafa ebalu jedhee maqaa dha'uu barbaadu garuu maaliidha amma jaalalannatti ta'e. Namoonni hiriyoonni kiyyaa baay'een ni jira. Hiriyoonni kiyya baay'ee jaalladhu warroonni akka Yuusuf warroonni akka Abdii Hussein Yaayaa Hoop jechuudha ni jirani garuu mootu isaanitti himatu wanti qaanfadheef natti kuusa. Namni kun immoo nama qubna gariiti jechuudha. Sababa saniif dhufee nama kanatti himadhe jaalala kana mootu jaalala abdii qabee osoo naan jedhanii muudii natti qabatu jechuudha. Dhugaan isin jedha nama ilkaan wanta addeessuuf akkuma jechuudha. Isa hundaa dafra jiru dhugaan isin jedha waan ta'eef jechuudha. Gara yaada kiyyaatti ta'an isatti himadha jechuudha. Ibsaa maal si jedhama amata sadii dura jechuudha. Viidiyoo wayii hojjennee ture anaaf saamii aadaa hawaasaanii jechuudha. Pirankii yeroo hojjennu ni yaadadhaani guyyaa sana booda bakka argee illee beeku si beekta. Kanaaf bilbila yeroo dawwuluuf narraan kaafu. Ani maaliif akka jaaladhe maal ishee akka irraa jaaladhe hin beeku. Lala waan si hubachuu qaba isa keessatti akka ati si jaalatte beekti hin beeku. Wallahi maal tani min bakka hin arganne iyyuu bazaa ላይ ደግሞ ሱዳን yeroo immoo bilbila itti dawwalu narraan kaafu. Yeroo san daffaree mana ishee dhaquu hin dandeenye saaba sanii of onnadhee gara Suudii deemee jechuudha yeroo sana. Duuba isin badin qabdu marre ati jaalachuu isii kan beeyne ati isii jaalachuu isii kan beeyne
Ati akkanuma kophaa calliseetti dhibamu jirte jechuudha. Eeyyama garuu jechuun yeroo sanitti bakka baay'ee tokko waan ajaa'ibaati hordoftoota kiyya wallaahi waan ajaa'ibaati. Innaa osummaa akkasii isii jaaladhu sana ati mammaas tokko nageenye abbaan iyyatu wallaahi birmataa fi sanii nageenye yoo isitti himattee maybe haya jettee yookaan immoo hindindi yoo sodaattu ta'e immoo hagammaa turuun qabdu waggaa 3 jettee beeku. Waggaa ilaa akkamitti si yaa'imoo sirriitti addaan si yaa baasu. Waggaa 3 kana gaafa viidiyoo hojii hojjennu sana booda osumaa jaaladhu isii arguu hin dandeenye yeroo sana abdii isheen bira ture as jechuudha mana tokko wajji galaanaaf abdiini osumaa akkas jedhu bakka isii argatu hin danda'u yeroo hunda jechuudha. Yeroo san Saidolleen as jira yeroo mana Saidoo dhaqullee serious natti taate bakka akkuma ibsadhuun hin beeku sin jechuudha. Yaani sirraa hubattee ishiin akka hin beeku bakka jechuun yeroo mana sana dhaqu bakka egas booda osuma akkas jedhu bakka ofitti aaree jechuudha karaa Suudii deemee jechuudha erga karaa Suudii deemee hin qaban. Angkabamnaan gara Itoophiyaa gale. Itoophiyaa amata tokko fooyi taa'ee gara Somaaliyaa kana gadi dhufee Somaaliyaa amata tokko fooyi taa'ee asitti as deebi'ee amata 3 jechuudha karaa kanaatti. As deebi'ee yeroo as deebi'ee mootu rakkoo saayiba kiyya tokko qunname rakkoo sababa rakkoo saniitiin baay'ee tokko cinqataa turre. Osuma rakkoo san goone eegas boodillee asii qabanii gara aadanna deebisanii achirraa ol deebi'ee ammallee rakkoo biraa seene jechuudha. Rakkoo sana daawwattoonni kennan beekanii bal'inaan si ibsa jechuudha silleedha. Jechuun rakkoon addaan narraa cituu dide erga rakkoo sana keessaatiin taafadhee ka'ee bakka nama du'e jechuun dandeetta ka'ee rabbiin har'a asiin nagahee kana jaalalli isii sun akka hariyaatti lafaanatti ka'e maaliif hawwaan as jirti maaliif ammallee deemee carraaqii mukuranii miknaatu michoo tana jaalataa ture ammallee hin jaaladhaan maaliif deebi'eetiin hin gaafanne jedhee yaade jechuudha. Yeroo kana Mustafatti dawwale jechuudha yeroo Wood itti dawwalee aboo Mustafaa akkana as bira dhufaa jira hin dhufaa manatti akka hawaan eeyu naa goosisi midhaamna jedheen jechuudha. Achi booda maal innillee bakka hawa keessummatu natti dhufaa jira. Keessummaa kiyya sanaatti naasi maddu ani bakka tokko wayii gahee deebi'aa jedheeni akkasitti manatti haala naa mijeessee kaameerallee naa kaa'ee jechuudha. Biraa deemee jechuudha isii waan kana hundaayyuu hin beeku. Deemee an jechuun jaalala kiyya san itti himatu qubna garii godhee waan natti ulfaateef akka piraankii fakkeessee sammuu kee keessatti beeku. Deemee viidiyoo sana irra waraabee jechuudha. Manaa bunu qofaan gara yaaduufi. Ergas boodallee bakka ergas boodallee isiin na ariitee jechuudha. Guyyaa lammaffaallee itti dawwalee itti dhaqe. Indoon guyyaa lammaffaa isiitu viidiyoo kaayatee kaameeraa kaayatee midhaamna na eegee jiru. Yinumaayyuu irratti haasofitee midhaamna YouTube irratti argeen ture jechuudha. Irratti haasofitee. Waa'ee makee kana moo? Jaalatee moo jaalatee? Na jaala inni maraate moo maali yoonee na arrabsitee iyyuu yeroo ani dhaqu naa qophooftee na eegutti jirti. Bakka anillee hedduu waan isin jedhu waan wallaalefsachi. Niti gaafachuu akka hin gaafatu. Waan amman dhiisuu qabuudha. Dhiisuu iyyuu amma jechuun natti jirti iyyuu. Innaa jechuun wallaahi siin jedha jechuun michoo sana amma dhiisuu hin barbaadu. Sababa na dhiisisu wayiillee ni argata jedhee yaadu an amma maali waan ani barbaadu ni beeka. Yoo danda'ame ammallee carraa yeroo sadaffaadha. Dawwalee fi akka mana keetitti dhuftu godhaa jechuudha. Erga mana kee dhuftee mootu siisi beekti machemsi kabaji jedhee yaada. Biyaans yoo manatti illee dhufuu baatte amma ammaraa jedhama qabna naafu. Yookaan mana waamu yookaan ala waamu kanneen lamaan keessaa tokkuma goona rakkoo qabu. Mana godhuuf xiqqaashoo waan mushaakillee mana keessa illee jiruuf mana keetillee alatti illee godhuu hin dandeenye. Haala nu mijaa'u laallee tumaan goona jechuudha. Garuu mootu isii irratti dawwalee maaliif borii hin taane maaliif iftaan hin taane jechuudha. Bakka guyyaa ta'e illaa ta'u akka naa mijaa'etti jechuudha. Yoo waamaani ati mootu waan haasofsiistu ni beekta. Taariyaa maali? Waan sodaatiisan waan rabbiin afaan naqaa'e waan dandeettii qabu inshaallah si bira dhaabadhee fi natti Amma dhalaan tun akka naamantus immoo akka tole nan jettu sabbiin qaba inshaallah. Na kabajji waan ta'eef. Dhalaan tun immoo ni beektaa tokko tokko nama qoratu naamni wayii qabdi beekta. Waa'ee kiyya osoo hin beekne bakka waa'ee kiyya sirraa baruu barbaadisi. Ni beekta dhalaa jedhanii walumaa gadi isin tokko fi Banagarachi. Miknyaatu kabbaadhi. Laa maal gaafachuun dirqama qaba ugaa warri dhalaa dhuguma hojjettan ka ta'e sirri qoradhaa nama jaalatte yoo jiraatan ta'e asuma irrattuu sitti Nuti laafachu maaliif kaate namni kun bultiidhaaf deema moona taphachuuf deema dhiirtii haadhi rakkoon qabu dhiirtii inni hammalatti ni dandeessi garuu warri dhalaa immoo waan sajaajilamootu asuma maalaka yaadadha beeta komantii yaadda komantii nani argisuun maal jedha beeta komantii nama lama immoo sadii afur akkas
jechuun sanii olillee ta'uu danda'ani. Deemtee maaliif obboleettii saayiba keetii midhaan fuune wanna ficcisiisuu ni deemtanii sun akkanattuyyuu hin beeytanii waan inni ijoollee godhaa jiru. Rabbi Yusuf daatanii Yusuf Horoo እና maaliif deemtee obbolee naa jeesu barbaadanii banii Adam waan uummata godhaa jiru na argine. Dhugaan isiniin jedha jechuun ana wanti isin naa godhuu qabda du'aayii naa godha hawaayii jaaladha biyaansi amata sadii turee miti. Ani natti nagamu dhugaan isiniin jedha jaalalli yooma isin na dhiifteyyuu of ajjeesaa hin maraadhaa akkas ta'a jinni jaantaa qulqaal ምናምን የሚሉት ነገር አይመችም። በነገራችን ላይ እኔ የሆነ ከወደደችኝ ወደደችኝ ካልወደደችኝ ተወችኝ። ይሄን ነው የማውቀው። ግን አንድ ነገር አለ፣ በእልህ ፍቅር አስይዛታለሁ። በሚገርማችሁ ማለት ነው ሀዋ ከኔ ፍቅር ይዟት ማየት ፈልጋለሁ። ይገርማችኋል። የዛኔ ደግሞ ይረፍድባታል። ኡጋጅሩ ይሱ መከና እሺ መመለስ ይተዋል የወደፊቱን እሱ ነው የሚያውቀው። የሞቱ ይሲን ከዱጋጀቹ ነጃለቱ ታቴ ጀቹዳ የይሲን ከዱጋ ነጃለቱ ኢሳፍ አማንቱ ታቴ የዛኔ ላገባት ይችላል ኢንሻአላህ። ግን የኔን ፍቅር አልቀበልም ብላ ሙጥኝ የምትል ከሆነ ይገርማችኋል ታፍዳለች። ምክንያቱም አብዴ እንዲረፍድባት አርግቷ ነው ፍቅር የሚያስይዛትና አኔም ዋን ከና ዳደን ነው ፈዞ እንዳኔ ሀገር እንዴት እንጀቹ ማንጅሩ ሁንደና ጉቴ ይሰማር ከነጋር ሲገበደ ወንስ እንጀሬ ወርድ ወርቶታ ሁምና ቀበኒ እንጀሬ ሁምና ቀባቹ ሁምና ከናን ሰይና ለፔን ሳኒ ባይ ኒላ ዋን ቴ ሰምቤ ገሩ ከሲነት ጀማቲ ቢያ ዲብሳ ማንታቲ ላ ሲነማ ማልስ ፈካቴ ኡመሲ ሜቢ ሲ ቆረቹ መላ አቤቲ لا دوغان نجلا تافينات تبچو ديما كنا دبي فچو كما اني سيني بين دابل اور دبرتو تا ديفو مناسو ورن ما جمري ركان وري يرمو ومنكبا نيم اوبسكا ني اوبسكا وان تيدي وري دبرتو تا اورچوم غاري غرومو اواني مو كنا كبجو بينغا እንደምታከብረኝ እኔ ገጀች አዋን እንደምታከብረኝ አምናለሁ በደንብ ኢንሻአላህ ታገኛለች። በዚህ ላይ ምን እንደሆነም ከሷም እረዳለሁ ወይ አፈን መከኝ ነው ሰው ምርቅ ቀብጣ አፋን አማሪ ፋሶይቴ አፋን ኦሮሞ ፋሶይቴ እኔ ግን ብቻውን አድመራ ፋሶይት ዋይ ጃለላ ሲል ፍቅር በቃ ወይ ሲለ ብረታ የተን ራቆረዳ ከናፍ ከንከ ደገኝ ጅራዋንቴ ኢንሻአላህ ረቢና ገርጋሩ መንጉዶ ኸይር ረቢ ያጎዳ ራ ከነለ መሻከል ነር ጀሩለ ረቢና ዳምሱ in bete rako kes dabre sanu dare duai ma kes nin bro hotelan garbo wan te so garte yara kes de rako de abo bara jo ke la garu wale arna mate agane sidure da bi ko ya alhamdulillah rabbil alamin gin kita tayya ko ya ki wallahi jere ya musa pa ga gala yin mana garret argera video ke sanu garret malakan duwe barbo me isi murtesa angka dugan isi ninjada jechuun abdi yeroo hundani kolfa siqai ani argeef siqai ibsaan arge yetun dabe wal madal saas jala wallahi commenti du barre sa wallahi enyo kara ko irarge garu ka duga simu ka duga ta kasimu habibi barbo namni bar malakan na vitamin na jesu manatti du fani ra marate la galte dale ara ዋነኛ ሰኒ በደ ilmaanti ወላለ ጃርቲ ዲያን ዲጀረን ilmaanti ወላለ ማለከን በነገራችን ላይ ሲሪየስሊ አሚን ከና ዋን ደርቤ ነው ዋን ደርቤ ሰና ከበርኖታ ፉዳኔ ጅራታ ከበርኖታ ተመለ እንዴ ቢያም ዲጀ ቦቻ ሰላማታ ጋፈ ዱራ ሰምባዬ ሲኒ ጅን ምክንያቱም ማን ቤተኔ tokkofaani rakoo sa'a keessa jiru sai to mata kawaru baddu takka irraan qabu isa mooto erga fayyee booda mooto namallee hin cinku jedheeti jechuudha afaan kee wal qabadhee satte jedhe jechuudha. Hundaafuu alhamdulillah ammaan tana kinoo jajjabaadhee uf qabee nama ta'ee jiraachuu jira jechuudha. Alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu. Amma mooto akka hojii guddaa hojjennu abdii guddaa qaba. Amma moo bakkitoo wayii deemaa jirra jechuudha. Yaw dhimma hawaatiin alaatitti dhimma biraattu jira jechuudha. Dubbiin guddatte farratti dhufeeni. Tanuma seef godhadha. Tan ammoo rabbiin yoo na gargaare inshallah isii akka inni seef fuudhu nan godha inshallah yoo rabbi na gargaare yookaan immoo guuttee dubartiin guuttee tabraatiin jechuudha. Ani tabraan jaalladha. Nagaatti. Horaa bulaa dagaagaa.